waliigaltee malee xumuramuu marii araaraa ABO fi mootummaa Itoophiyaa hordofee lolli cimaan bakkeewwan garaagaraatti adeemsifamaa jiraachuu uummanni fi maddeen waraanaa himan. Godinaalee Oromiyaa kanneen akka Gujii, Booran, Arsii, Shawaa Lixaa, Shawaa Bahaa, Shawaa Kibba Lixaa, Bunnoo Baddallee, Horroo Guduruu Wallaggaa dabalatee bakkeewwan hedduutti wal waraansatu jira jedhan. Otuma ABO fi mootummaa Itoophiyaa mariitti jiranii miidiyaaleen mootummaa waraana ololaa cimatti seenanii mul'atan. Kana malees mariin araaraa yeroo adeemsifamaa turetti mootummaan kutaalee Oromiyaa hedduutti waraana bobbaasaa turuun odeeffan. Bakkeewwan hedduutti wal waraansatu ture. Erga mariin araaraa marsaa lammaffaa milkaa'uu dhabe immoo wal waraansi kun ittuu hammaatu maddeen waraanaa fi uummataa dubbatan. Waraana lafoo fi humna qilleensaatiin Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru kanaan haleellaan xayyaaraa waraana nama maleessaa bakka garaagaraatti raawwatamaa jira jiraattoonni. Waraanichi kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti lubbuu namoota qulqulluu balleessuu bira darbee jireenya uummataa danqaa jiraachuu maddeen himan. Waraanichi giddugaleessa Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Boosat, godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagam, magaalaa Hambisoo, godina Shawaa Lixaa aanaalee Dirree Hincinii, Tokkee Kuttaayyee fi Adaa Bargaa, godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagamii fi kanneen biroo keessatti adeemsifamaa jiraachuu odeeffan. Godinaalee Oromiyaa Lixaa, Bunnoo Baddallee, aanaalee Cawwaaqa Lammaffaa fi Daaboo Haannaa, godina Horroo Guduruu Wallaggaa, aanaa Jimmaa Gannatii, magaalaa Harrootaa fi aanaa Sulultaa Fincaa'aa, Wallagga Lixaa aanaalee adda addaa keessatti adeemsifamaa jira jedhame. Kibba Bahaa Oromiyaa godina Arsii aanaalee Arbaa Guuguu, Heexosaa, Martii, Heeban Arsii, Jajuu, Shanan Kooluu keessatti yoo adeemsifamu, Kibba Oromiyaa godina Booranaa magaalaa Muyyalee aanaalee godina Gujii lamaan keessatti waraanni lubbuu waraanaa fi namoota nagaa galaafataa jiru adeemsifamaa jiraachuu dhagahame. Maddeen uummataa yaada kennaniin waraanni qaama lamaan gidduutti bal'inaan adeemsifamaa jiru miidhaa lubbuu fi qabeenya hawaasaa nagaa irratti qaqqabsiisaa jira jedhan. Humnoonni mootummaa waraana kana waliin wal qabatee uummata nagaa qabata oboo deeggartuun miidhaa jiraattonni himatu. Waraanni kun xumura akka argatuuf ABO fi mootummaa Itoophiyaa marii araaraa Taanzaaniyaatti torbaan 3 erga ta'anii booda waliigaltee malee xumuramuu isaa qaamoleen lachuu ibsa baasaniin ibsanii jiru. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ibsa kibxata baaseen oboo haleelaa jiraachuu eeree jira. Ministeer Deetaa Ministeera Nageenyaa obbo Taayyee Danda'aa warreen mootummaa keessaa araara hin feene jiraachuu barruu fuula Facebook isaanii irratti barreessaniin akeekan. Shirri jiraatu shakkii hin qabu. Garuu abbaan shiraa kanaa eenyu? Amma waan ifa galee fakkaata. Wayita mariin deemaa turetti dibbee waraanaa tumuun tolaaf hin turre. Waraana ganna shan guutuu hin dhumin gaafa mariin eegalu fixuuf dhaadatuun fayyummaa hin turre. Maricha fashalsuu fi gadadoo sabaa dheeressuun dur murtaa'uu yoo sana agar. Gadadoon haadha hiyyeessaa guddoo nama dhukkuba jechuun barreessan. ABO gama isaatiin carraan seena qabeessi sababa mootummaan fashalaa'uu mariin nagaa mootummaa fi WBO deebi'ee akka itti fuuf manni maree amantaalee Oromoo idil addunyaa gaafate. Mariin nagaa marsaa lammaffaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa ture milkii malee xumuramee deebi'ee akka itti fufuuf manni maree amantaalee Oromoo idil addunyaa waamicha dhiyeesse. Manni maree amantaalee Oromoo idil addunyaa xalayaa banaa ministeera muummee Abiyyi Ahimad fi ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaatiif barreessaniin nagaan bu'uun mariin nagaa waliigaltee malee xumurame deebi'ee akka eegalu gaafate. Manni marichaa mareen nagaa mootummaa Itoophiyaa fi WBO gidduutti gaggeeffamaa ture ni milkaa'aa jedhee eegaa akka turee fi milkaa'uu dhabuu gaafa dhaga'u gadduu ibse. Waldichi qaamoleen lameen garaagarummaa gidduu isaaniitti dhalate ammas deebi'anii mari'achuun furmaata waaraa akka barbaadaniif xalayaa 23 bara 2023 baaseen gaafate. Mariin nagaa marsaa lammataa Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa akka jiru oduun isaa yeroo dhagahamu namoonni hedduun qaamoleen lamaan walii galuu abdii jedhuun gammachuu isaanii ibsataa turan. Haa ta'u malee wixata darbee 21 bara 2023 qaamoleen lachuu marii isaanii waliigaltee malee xumuruu ibsan. Keessumaa ajajaan waraana bilisummaa Oromoo maricha irratti argamuunsaa itti bahiinsisaa waan gaariin goolabama kanneen jedhan abdiin eegaa turan hedduudha. Manni maree amantaalee Oromoo idil addunyaa xalayaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoof barreesse kanaan qaamoleen lamaanuu gidira uummanni itti jiru ilaalanii balbala marii deebisanii akka banan gaafa. Yeroo rakkinaa fi waraanatti galma guddaa tokko isin taasisu yaadachuun murteessaadha. Innis nageenya uummata keessanii fi gaafiin nageenyaa waaraadha jechuun mariin rakkoo gidduu isaanii jiru akka furan. Mariin marsaa lammaffaa Taanzaaniyaa Daar es Salaamitti gaggeeffamaa ture waliigaltee malee xumuramuusaaf mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromootti quba walitti qaban. Mootummaan Itoophiyaa sababiin ijoo WBO'n adeemsa danqaa hordofuu fi gaafii hin dhugoomne gaafachuu isaati jedha. Adeemsa danqaa uumuu fi fedhii dhugoomuu hin dandeenye garee WBO qabatee akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo gama isaan ibsa baaseen carraan seena qabeessi kallattii sirriin tarkaanfii guddaa deemsisuu danda'u kun kan fashalaa'e mootummaan Itoophiyaa adeemsa isaa sirreessuu hanqachuun jechuun fedhiin mootummaa hooggansa WBO ofitti hawachuu irratti kan xiyyeeffate jechuun kooman.
Ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa ibsa baaseen ammoo WBO'n gaafilee sabaa fi sablammii Itoophiyaa waggaa 60 kaasan deebii irratti kennamee dhumee qabatee dhufe jechuun marichi milkaa'uu dhabuusaaf sababni WBO'dha jedhe. Mariin qaamolee lamaanii waliigaltee malee xumuramuu hordofee mootummaan hidhattoota WBO irratti tarkaanfii fudhataa jiraachuu fi cimsee akka itti fufu beeksise. Manni marii amantaalee Oromoo idil-addunyaa xalayaa gaggeessitoota qaamolee lamaaniif barreesseen rakkoo amma jiruuf walitti bu'iinsi yeroo dheeraaf tureen wal amantaa gidduu qaamolee lamaanii dhabamuu akka ta'e ibsa. Qaamoleen lamaan fedhii uummataaf dursa kennanii mariitti deebi'uun murteessaa ta'uu ibsa. Qaamoleen lamaanuu garaa bal'aa fi sammuu qajeelaan marii nagaatti akka deebi'an gaafanna jechuun carraa argame qisaasurraa biyya nagaa fi badhaatu taate ijaarachuuf akka itti dhimma bahan